Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u. Torbee eegnee qophii torbeetiin kan torbee guutuu qopheeffanne qabannee istuudiyoo teenyee isin eegaa jirra dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtaniif haaluma jirtan keessatti qilleensarraan bakka jirtan haa ga'u jenna. Akkam jirtu nageenyi badhaadhaa. Kun raadiyoo Simbirtuurraa kan isinii darbu qophii har'aati. Qophii har'aa kana keessatti har'as guutuu isaa qabna. Inumaayyuu kan irra darbeeru. Sadaffaa irratti yookaan gama xumuraatti kan dhiyeessinu qophii addaati. Qophii addaa kanaan yaadaan biyya Ingilizii isin geessinee hiriira mormii Oromoonni biyya sana jiraatan kan mootummaa Itoophiyaa irratti kan bahantu isinii dhiyaata. Isa dura kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophii imalaa keessatti immoo kutaa lammaffaa gaaffiif deebii gaazexessaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa akka ture Daani'eel Gabramadiin wajjin kan goonetu torbee bakka dhaabbanni irraa itti hufna. Ammas kana dursinee kan dhiyaatu qophii simboo qabna. Qophii simboo keessattis caaltuun qophii filannoo sirbaa isinii dhiyeessiti. Kanas dursee kan dhiyaatu jalqaba irratti jechuu kooti oduudha. Amma gamasumatti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya an oduu isinitti caaltuu faantaati. Oromiyaa keessatti fincilli diddaa gabummaa uummata Oromooti. Harargee keessatti Oromoota mootummaan Itoophiyaa dhoksaatti ajjeesee ajjeesee isaanii yeroo dheeraadhaaf hin beekamne kaampii waraana mootummaa Itoophiyaa kan ture bulchiinsa Araddaa Hakiim keessatti argameera. Sababa kaampiin kun abbaa qabeenyaa yookiin investaraaf kennameef otoo bilideeraan qotanii lafeen Oromoota waggaa 2 dura ajjeefamanii eessa buutee isaanii dhabame argamuu danda'eera. Kanarraa kan ka'e Oromoonni magaalaa Dirree Dhawaa naannoo ishee kanarratti mormii hiriira bahaniiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Madda Walaabuu 15 humna tikaa mootummaa Itoophiyaan ukkaanfamanii bakka buutee isaanii hin beekamne. Barattoota nagaa fi boru abdii biyyaa ta'an sababii Oromummaa isaaniitiin yakkee addatti ABO'dha jedhee naanuun kaan mana hidhaatti kaan ammoo ajjeesaa jiraachuun kan beekamudha. Barattoota kanaanis isintu uummata kakaasaa jira jechuun ukkaamsee eessa akka geesse hin beekamu. Barataa Anwaar Said akkaawwantii waggaa 3ffaa, Amaan Badhaatoo Siivil Injiinarii waggaa 3ffaa, Gurmeessaa Tujubaa, barataa Manaajimentii waggaa 2ffaa, Ashannaafi Bariisoo, barataa Manaajimentii waggaa 3ffaa, Tasfaayee Caalaa, barataa Ikoonomiksii waggaa 3ffaa fi Hamzaa Usmaan, barataa Siivil Injiinarii waggaa 4ffaa keessatti argamu jedha maddi keenya. Fincilli diddaa gabummaa godina Wallagga Dhihaa Anfiilloo itti fufe. Fincila diddaa gabummaa Anfiillootti deemaa jiruun wal qabatee ganda Ashii jedhamu keessatti barataa Oromoo tokko torbee darbe ajjeese. Kun immoo uummata aanaa Anfiilloo gandoota Heenichoo, Dullii, Shuushaa, Yarar, Gobbii, Ashii, Sudii fi Galdeedaa keessa jiraatan daranuu fincilaaf kakaase. Gaafa waxabajjii 8,214 uummanni hiriira bahuuf mootummaan Itoophiyaa addeessaa sanyii Oromoo lafarraa duguuggaa jiru haadhaaf mirga dhala namaa kan eegu nuuf haa birmatu, kan hidhame haa hiikamu, mirgi Oromoo haa kabajamu, Oromoon ofiin of haa bulchu, humni waraana federaalaa nu keessaa haa bahu, Oromiyaan kan keenya jechaa oolan. Sababa fincila diddaa gabummaa keessa jirtan jechuun loltoonni Itoophiyaa barataa Taakkalaa Tasfaa jedhamu Anfiilloorraa miidhaa irraan gahanii mana yaalaa Dambidollootti du'aaf jireenya gidduu jira. Kunis otoo kanaan jiruu Itoophiyaan waraana isaa gara godina Qeellam Wallaggaatti guuraa jira. Uummata godinichaa mootummaa irratti fincilaa jiru irratti tarkaanfii akka fudhatuuf waraanni Agaazii jedhamu hedduun naannoo Dambidollootti bobba'eera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa walgahii dhoksaa naannoo adda addaatti gochaa jiraachuun dhagahame. Walgahiin godhamaa jiru kunis Adaamaa, Bishooftuu, Baahirdaar, Amboo, Naqamtee, Boorana keessatti ta'uu maddeen keenya gabaasan. Torbee darbe keessa bakkoota kanatti walgahii godhame
godinaalee Oromiyaa mara keessatti akka godhamaa ture ammas akka sodaachisaa ta'e uummanni Oromoo hundi tokko ta'uusaa gochaa fi doorsisa ajjeechaan sanyii duguggaa uummata Oromoo irratti daran jabaatus uummanni jabinaan mormii isaa itti fufee jiraachuun gaaffiin barattootaa sirriidha. Ilmaan keenya ni deeggarra jechuun uummatni goyoomsaa diduu fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa irratti xiyyeeffachuunsaa ergamtoota diina Oromoo ta'an kamuu beekuunsaa fi Oromoon goyoomsuun akka hin danda'amne yaaddoo keessa galanii tooftaan ittiin dura dhaabbachuu danda'an irratti mari'achaa turan jedhu maddeen keenya keessaa. Manneen hidhaa godina Shawaa dhiyaa keessatti hidhamtoota Oromoo irra hiraarri cimaan irra gahaa jira. Manneen hidhaa Hoomachoo, Sanqallee fi waajjira poolisii godinaa keessatti namoota 75 ol ta'an irratti hiraarsa daangaa hin qabnetu irra gahaa jira. Hidhamtoota kana keessaa harki caalaan haadholii fi shamarranidha jedha maddi keenya Amboorraa. Istoo Fufaa, Duggaalee, Sarrafaa, Kumee Lammaa, Beezaa Sarreessaa, Masarat Abarraa, Ayyaantuu Margaa, Isaayi Baqqalaa fi Taaddaluu kan jedhaman keessatti argamu. Godina Wallaggaa Beegitti Oromoonni hedduun waraana mootummaa Itoophiyaan ukkaanfamanii kaan hidhamaniiru kaan ammoo bakka buuteen isaanii hin beekamne. Sochiin ficcila diddaa gabrummaa achitti uummanni Oromoo taasisaa jiru ammallee itti fufee jira. Beegii keessatti ficcilli diddaa gabrummaa qonnaan bultoota jiraattotaa fi barattoonni kaasanii namoonni humna waraana mootummaan qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamne. Asfaaw Lisaanaa, Qaddamaa Bakkalsaa, Daawit Bal'inaa, Malkaamuu Abarraa, Abdii Raggaasaa, Bakkalsaa Mikaa'el, Gammachiis Mikaa'el, Zakkaarii Dhaabaa, Mamadaan Tsahaa, Obbo Alii Sarfaa, Obbo Abbuush Taakkalaa akka ta'an maddi simbirtuu beeksisee jira. Oromoonni biyya Ingilizii magaalaa Londonii fi naannoo ishee jiraatan himaataa darbe gocha gara jabeenya mootummaan Itoophiyaa barattootaa fi uummata Oromoo irratti fudhataa jiru abaaraa oolan. Mootummaan Ingilizii mootummaa nama ajjeesu gargaaruu akka dhiisuu fi dhaabbatee biyyattii fuulduratti bahanii gaafatan. Waajjira BBC deemanii dhimmi Oromoo sabaa himaa sana biratti xiyyeeffannaa akka argatu gaafataniiru. Achirraa haalasaa obbo Tashaalee Abarraa gaafanneerra. Waa'eedhuma ilmaan Oromoo ajjeefamuu, hidhamuu akkasumas reebamuu torchabis ta'uu isaanii kana mormina jedhetti Oromoon baheera. Hiriirri kun itti fufuu jira fakkaata. London keessatti walaqaa saala wal fakkaatuun internaashinaal miitii tokkotu jiraata. Asirratti argamnee rakkoo uummata Oromoo dhageessifnaa murannoo jedhu qaba fakkaata. Uummanni Oromoo biyya kana jiraatu kanatu jira. Kunis qaamuma mormii gidiraa uummata Oromoo dhagaa jiru kana ilaalchisee godhamaa jiru addunyaa irratti. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumadhaan qophiilee hafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya oduutiin tokko jennee eegallee sirba itti bohaartaniitu jennu tokko gurraan sin geenye jirra. Amma qophii simbootu dhiyaata. Qophii kana keessattis caaltuun filannoo sirbaa isinii dhiyeessiti. Maarree nu waliin tura. Itti fufi caaltu. Oromiyaan bal'oodhaan fiiree imalli keenya jalqabaa har'aa yaadaan gara godina Jimmaa nu geessisee jirti. Jimmi waa hedduutiin beekamti. Hambaalee aadaa, buna, bakkoota seenaa qabeessaa fi kan biroo. Waa'ee bareedina Jimmaas weellistoonni hedduu faarfaniiru. Ani mattoo garaa sagee dibaan qabne qabdee na barsiiste Jimmaas saalaan takka gaarree. Sigalaan barreessee laata abbush mee asitti fufi. Ani mattoo garaa sagee dibaan qabne qabdee na barsiiste Jimmaas saalaan takka gaarree. Ani mattoo garaa sagee dibaan qabne qabdee na barsiiste saalaan takka gaarree. Oromoon yeroo waa aaru yookiin yeroo waa tokko raawwachuu barbaaduuf yeroo tuttuqqaan itti baay'atu ergaa isaa karaa hedduu dabarfata. Karaa mammaaksaa, boo, geerarsaa fi kanneen ni jiru. Weellistuu Dirribee Gadaas quuqqaa garaa ishee keessaa akkasitti baafata. Ananya garuu bitee agarbu naadaj. Ananya garuu bitee agarbu. Keessa Dirribee yoo roomsii game. Ananya garuu bitee agarbu naadaj jaasi malee bitee agarbu naadaj jaasi malee. Ano biisin tukuu ate tuutu teessoo nan kaasi malee ate tuutu teessoo nan kaasi malee. Ananya garuu bitee agarbu naadaj jaasi malee bitee agarbu naadaj jaasi malee. Ano biisin tukuu ate tuutu teessoo nan kaasi malee ate tuutu teessoo nan kaasi malee. Aegerra rurata, aegerra rurata, urbengerra rurata, urbengerra rurata, urbengerra de mata, urbengerra de mata, gerra rana rakoti, gerra rana rakoti, ada gogo pampi, ada sabakoti, ada sabakoti. Yero dango tamba
male sabako damne kane male ote ware tati yo kana cherani yo kana chesi sura goda wakati tamana sina pane yo kana chesani yo kana chesi sura goda akaya suna matinta bane yo kana cherani yo kana chesi sura goda akati tamana sina pane yo kana chesani yo kana chesi sura goda akakade na matinta bane Itti aansuun kana isin affeeruuf sirba weellistuu Waartee Turiisaa
nurraa eegala. Achuma naannoo waajjira keessan irraan fagaannu ammas bakka ati hojjetaa turte. Televezyiiniin Oromiyaa abbummaadhaan fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessa jiru kana jala bu'eetu gabaasaa jira. Ani inni gabaasu immoo kan dhugaa lafarra jiru miti. Gocha ijoollee barattoota balaaleffatanii uummanni bakka akkasii walgahii taa'eetu balaaleffataa jira. Gadi bu'aniitu warra firoo farra misoomaati jedhaniitu gabaasan agarta. Waa'ee warra du'ee, waa'ee warra hidhamee, waa'ee warra bakka buuteen isaanii wallaalame hin dubbatani. Garuu qabeenya badee waa'ee qabeenyaaf haa gabaasu. Gabaastonni godinaalee fi aanaalee irra jiranis gara televezyiinii fi reediyoo Oromiyaatti hoggaa erganis waa'ee kana gabaasu. Mee kana dhuguma dakaatii yoggaa dhufus seecca'aniitu kana qofaa gabaasaa jedhamaniitu aanaarree irraa warra ergan waan mootummaan fedhu qofa gabaasanii ol ergumoo erga televezyiinii fi reediyoo Oromiyaa galeedha keessaa funaananiitu dabarsu moo dhugaan lafarra jiru akka hin dubbatamne maaltu taasisa televezyiinii fi reediyoo Oromiyaa keessatti gara mootummaan fedhu qofa maaliif gabaasanii? Yaabboleessanii gaaffii gaarii na gaafatte. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa gaafa achi seenuani dhugumaan akkuma maqaa isaa ka Oromiyaas ergamu isaatu. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa ka Oromiyaa adoo hin taane ka wayyaaneetiif ka Amaara afaan Oromoo haasoftu. Ergamni isaallee hojiin isaallee sana. Gaafuma hojii sii kennanu kallattii sitti kana hojjedhu siin jedhu kana hojjetin siin jedhu riippoortera godinaaleettillee hadhaaf kallattiin jirtu kana hojjetinaa kana hojjedhaa jedhan ati gaazexessaa taatee waanuma kanatti jiraa jettee yoo ati fiddellee lakkii kun misoomaa miti jedhanii keessaa hambisu. Gaazexessummaa misoomaa jedhanii waan takka hin jirre maqaa DJ yookiin developmental journalismii gaazexessummaa guddinaa yookiin misoomaa jedhan dhaga'anii misoomi isaanii maali? Waan mootummaan jedhe gabaasu, haasaa mootummaa dhiyeessuu, kallattii poolisii mootummaa qofa dubbachuu, rakkinyi immoo gaazexessummaa misoomaatii miti. Garuu gaazexessummaan misoomaa rakkinya saaxiluu, malaammaltummaa saaxiluu, gufuu misoomaa saaxiluu, gufuu uummataa saaxiluudha. Misoomi isaaniif immoo yoo inni hataa jiraate hanni isaa sun biyya balleessaa jira. Yoo inni ijjeesaa jiraate ajjechaan isaa sun biyya barbadeessaa jira. Gufuu guddinnaati ajjechaan sun hanni sun gufuu guddinnaati. Garuu ajjechaaf hanni sun isarratti gabaasuu misoomaa miti. Ilaalcha diinaati. Isaaf waan ta'eef gabaasee gaaffii deebisuu fi isaanii kallattii adda addaatiin ergama kennu. Gaazexessaan gosa adda addaa. Gaazexessaa achi keessa jiru kan magaala Adaamaa halkanii hin deemne jira. Kan afaan mootummaa ta'ee akka boombaa bishaanii mootummaan keessa dubbii isaa yaafatu. Kan halkan hin baane jira. Warri gaazexessoonni akkanaa kun ergama isaanii mootummaaf waan fiiganii piroopagaandoota yookiin forfoqaandoota mootummaa waan ta'aniif afuufuudha. Haalli akkanaa yoo uumame isaanii mijataa. Yeroo lafa nagaa isaan immoo lafa taa'anii fakkeenya kan nama dubbii dhimma Finfinnee irratti Kumaa fi Abdullaaziz nama dubbisu yoo agarte yeroo biraa halaqaadha. Garuu dhimmi kun yeroo akkana uumamu gaazexessaa taasisan nama hedduu jira. Warrooti afaan Oromoo haasa'an harcaatuun naftanyaa jechuudha. Isaan argama isaanii Oromiyaa kana balleessuu diiguu haluu keessa bahuu waan ta'eef yeroo kana immoo kana harfarsu malee uummanni Oromoo immoo nami duubaa dhaqu immoo televezyiinii Oromiyaa jedha malee televezyiinii Oromiyaatii miti reediyoo Oromiyaatii miti reediyoo naftanyaati reediyoo wayyaaneeti maqaa Oromootiin ka daldalu waan sinibaa akkuma hojii jalqabne nami tokko bilbilaan bilbilee dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatii fi yaadni inni kenne jarana jettanii afaan Amaaraatiin televezyiinii Oromoo bantanii jedhe jecha guddaa bilbilaa eenyu akka ta'e beeku komentii. Gaazexessaan gubataan hin jira kan uummata isaatiin itti dhageeffamummaan qabu. Gaazexessoota kana immoo sagaleen qaban isaan sagalee dhoowwatan. Yeroo akkanaa hin doorsisu doonii jalaan bishaan galchuu qabanneen deemnu itti dhaadan nutti dhaadataa turan. Ijoollee hedduu ijoollee jajjaba hedduu nama isaan gaaffii gaafatu maaf jedhu achi yaasan allee warra miidhame warra ari'aman keessaa tokko. Waan ta'eef warri guyyaa kanaa oduu hafarsu mootummaan adda qopheeffatee qaba. Warra akkasiiti warra afaan Oromoo baran warra yookiin makaa qaban warra Amaara afaan Oromootti haasoftu akkana jedha. Mootummaallee kallattii kenna warra oduu godinarraallee hojjetamtu irralleetti kallattii kanaa hojjedhaa
Daani'eel namni hojii gaazexeessummaa dalagu yoo xiqqaate leenjii fudhata. Leenjii isaan kennan keessatti immoo oduu madaalaa tokko dhiyeessuu qaba dirqama. Yaada gama lamaan iyyuu jiru wal mormoo qabu. Fakkeenyaaf akka fincila biyya keessatti deemaa jiru kana mootummaan yaadni koo sirriidhaa fudhaa liqimsaa jedha. Uummata bakka buunee irra warri jedhan immoo barattoonni yaadni kun sirrii miti lafarra dalagarra ooluun qabu pilaaniin magaalaa Finfinnee fi naannoo Sheeka jedhuutti ka'e kana garee lama jira jechuudha. Warri televezyiinii Oromiyaa fi warri televezyiinii Itoophiyaa waggaa gabaasan yaaduma mootummaa akkumatti jette kana dhiyeessu. Gama sanaan yaaltu barattoonnoo akkas jedhu yookaan immoo warri morman immoo yaada isaanii akkas jedhu kan jedhu oduu keessa yookaan sagantaa keessa galchuudhaaf yaada namoota gama mormuu dhiyeessuudhaaf yaalu gaazexeessonni suni. Immoo dirqamumaa hin dhiyeessinaa jedhamu gaafuma oduullee qopheessan gama mootummaa qofa gabaasa malee gama isiin fudhattinaa jedhamu immoo gaazexeessuma mataa isaatu iyyuu yookaan mataan ishee ufumaa saansurdii uf gooteetu sodaarraa kan ka'e yoon barattoota yookaan mormitoota dhiyeesse naan darbu waan ta'eef jettee ufuma ishee dhiifti. Akkami waansaa dura gaazexeessitoonni achi keessaa iyyuu warri ogummaa gaazexeessummaatiin dhufedha jira. Warri immoo duraan Oromiyaa irratti Oppiidoo fi oolchaa adda addaa gatii adda addaa kanfalee fi akka badhaasa tokkootti dhaabbata santi warri fidan jiru. Ammalleen warri ediitara ta'anii achi keessa hojjetanii warra afaan mootummaati malee waan gara uummataatiin. Isinuu gaazexeessaa mootummaati malee gaazexeessaa uummataatiin muteedha yeroo tokko afaan baafatan. Kanaaf waan mootummaan jedhe malee waan uummati jedhe farra nageenyaati ku ilaalcha diinaati. Ilaalcha abaa'ooti seelii diinaatti achi jira seelii abaa'ootti achi jira ilaalcha keenyarraa faallessaa farreen nageenyaati waan ta'eef akka isaaniitti waan mootummaan jedhe malee isaan akka gaazexeessaa mootummaatti waan laalaman malee akka gaazexeessaa uummataatti waan hin laalamneef waan uummati jedhe waan barataan jedhe dhimma isaanii diimuti akka isaaniitti amma gaazexeessaa bakka afaaniitti ergan beekan gaazexeessaa bakka artiitti ergan beekan gaazexeessaa bakka poolitikaatti ergan beekan gaazexeessaa bakka waa'ee Oromoo kanatti bakkeena dhimma abaa'oo yoo ka'u gaazexeessaa achi keessaa ergamu jira. Dhimma abaa'oo ta'e nama Oromoon ta'e nama afaan Oromoo beeku nama akkanatti ergamu. Amma warri saba biraarraa dhalatanii afaan Oromoo beekanii hayyee dantaa isaan dalaganii fi beekamaadha. Warri Oromoo ta'anii immoo dhugaa jiru lafarraa dhoksanii gabaasan maal argatu maal fayyadamu kennaa addaa qabu yookaan wanta faayidaa addaa argatan jira mootummaa kanarraa. Isaaniiti kan hojjetan jiraachuu malan amma warri ankiroonni dhiyeessanii waan qophaa'ee dhiyaate dubbisa qofaa fi iskiriinirra baanii televezyiinirraan dubbatu. Namni ammoo waanuma inni qopheessee ofii barreessee dubbisu akka ammoo haa hojjete waan biraati. Innis hojii isaa dubbisu waan ta'eef dhiyeessuu waan ta'eef qofa dubbisa ankirii kan jedhamu oduu kan dhiyeessu. Kan godinaalee adda addaa irraa dhiyeessu kallattii sitti kennan yoo kallattii kanaa hin hojjetinii oduu kan ammoo dhiyeessu yookiin hojii gadhiisisiin jedhamu. Malee kennaa addaa yookaan miindaan ala wanti addaa kennamuuf hin jiru jechuudha. Ajaja itti kennama yookiin hojjettaa yookiin hojii gadhiista. Kalaa dhageeffataa fa'a kalaa dhageeffataa hin ergini ebelu godina akkanaarraa erga jedhaa barreessaadhaa kallattisii kennama beektaa kijibuuf sobuuf. Maquma hin jirree dhuumtaniitu caalaa badhaasa fattanii barreessitu jechuudha lafa. Gadaa galgaloo godina Gujii aanaa akkasirraa yaadi mootummaan kenna nuu godhe akkana nuu godhe waan dansaa waan ta'e mootummaa galateeffanna jedhaa uuma ebelu achirraa. Waan hin jirre mootummaan kun akka fi kaabee fudhatama argatuuf kallattii hin jirre uumee waan hin jirre fayyadamu. Maaliif akkas taasisa? Maaliif mootummaa misoomaati? Mootummaan kun mootummaa uummanni filatedha. Mootummaan kun mootummaa guddina fidaa jirudha. Mootummaan kun mootummaa jireenya uummataa fooyyesseera. Mootummaan kun mootummaa jaalatamudha jedhu. Maaliif sobaan immoo akkasittiin akka inni fudhatama argatuun dhiibbaa taasisure? Televezyiinii Itoophiyaatiif Itoophiyaan garagaraa jiru jecha kana jaaladhe ani waan artiif keessa qaba waan nama qaba natti tola beekan. Biyyi televezyiinii Itoophiyaatiif Itoophiyaan garagara. Biyyi televezyiinii Itoophiyaa odeessu Itoophiyaa biraati biyya guddattee biyya misoomtee biyya rakkoon hin jirre biyya investimentii biyya guddinaa biyya qotee bulaan badhaafame biyya qotee bulaan gara industiriitti ce'aa jiru biyya makroo xixiqqaa bara ce'umsa industiriitii maali televezyiiniin kana odeessa. Dhugaan dacheera jiru garuu biyya biraati Itoophiyaa sanii bule. Kana uummatiin beeka. Televezyiinii Oromiyaatiin immoo Adaamaatti dabtara qonnaa jedhani. Dabtara qonnaa. Qophii qonnaa dhiyeessu baay'ee. Wanti isaa misoomni isaa qonnaa
Isa kanaa wal qabsiifnee boodatti deebiname. Garuu maaliif mootummaan akka akkas jedhamu maaliif fedhe? Silaa lafarratti waan mul'atu ka biraadha. Garasuu dhufaa jira. Inni hin beekatti waraabessi waa harkaan balleesse beekaa guyyaa baddaa seenedha. Uummata mataa waliin dha'ee walitti dha'ee sobee kijibee jiraachuu malee mootummaan hin beeka inni immoo waan kana waan beekuuf waan kijibaa jedhuuf waan kallattii adda addaatiin kennu rakkoo jirtu inni hin beekamu rakkoo kana jalaa ba'uuf gartee cuqqaalachuuf kana godha malee hin beeka mootummaan hin beeka nama gowwoomsuuf. Mee amma isuma kaaftettaa deebinu mee yeroo hundumaa keessattuu warra loon coomsan yookaan loon horsiisanii bulan warra qonnaan bulanis yoggaa dubbisanii dhiyeessan televezyiinii Oromiyaatiin duratti galiin kiyya xiqqaa ture amma kunoo gara 100 meeqa gara walakkaa miliyoonaa fa'aa argadheeraa jedha yookaan jetti. Fuula nama dubbatu sana walaaltu immoo daalachaadha. Namuma waa qabullee dhiisii nama nyaatee bulullee addeetti hin fakkaanne jira. Lakkoofsi waamamu garuu lakkoofsa guddaa maallaqaatiin. Kun akkamidha mee waansaa? Yaa boleessa kiyya kana mudannuma keessatti himee sii gala. Hojii dirreetii kan argee bahaatee kan argee hidhaa dhuma tokko reediyoo fi televezyiinii wajjin bobba'anii deemne waggaa 4 dura waggaa 4 irraa deemnaanii yoo gaggaafanne tokko miliyoona dhanaan jedhanii baadiyaa ollaasan jedhanii fidanii nageessan. Ganda kami kun? Argee lixaa naannoo magaala Cihoo. Naannoo magaalaa Arba rakkattee ganda jedhamu jira. Naannoo sanatti miliyoona dhanaan jedhanii nu geessan gaa warra nuun deemu jira. Daandii yoo achiin baanu qorqoroon dullachaa qorqoroo baadiyaa keessaan beekta. Baaduma keessaa beekta. Ganda baadiyaa keessa. Dullachaa ijoollee isaa mooyyalee muujjalee fixxeerti. Nama miliyoona ta'e nama abbaan miliyoona ta'e ijoollee muujalee nyaate. Miliyoona jedhanii ijoollee muujalee nyaatteerti. Kana qamaa miliyoona jedhanii yoo laalu ijoollee muujalee nyaatteerti. Manni isaa immoo daalacha wayii. Tarii ija muujalee sana lakkaan immoo maa inni ree miliyoona. Nama na beeku turee allee natti dhagame inni natti dhagame natti gaddee kuma nyaattaa mati kijibiinaan jedhe beekta. Nama eenyu qotee bulaa sana horsiisee bulaa sana? Maqaa isaa dubbachuun barbaadu nama biraati. Kuma nyaattaa mati kijibiinaan jedhe hin hojjetin jechuu isaati beekadha. Inni haasa'u sun qonnaan bulaan yookaan inni horsiisee bulu suni yookaan daldalaan haasa'u suni innis akka inni akka haasa'amu itti himamaa hani hin qabne qaba jedhama. Itti himama kallattiin hin kennamaa. Maal argata gaannoo silaa sooressa miti ani sooressadha yoo jedhe maal argata? Abbaa qabeenyaa misoomaa jedhanii limaataa wayii baadhaa jedhanii mootummaan nama dhuunfaa saamsisee waliin saamanii ka hojjetee beektaa akka waan gaaraa kennee irraa qoodamu akkas waan waliin hataniif waan waliin qoodamaniif waan waliin faayidaadhaaf jedhu ansirraa fayyadama atillee narraa fayyadamtaa waan an jedhi waan jedhu natti fakkaata akkas waan akka amala akkasii muudii akkasiittidha. Amma yeroo baay'ee baadiyyaa deemtee ni gabaaftaa dalagaa turte. Akka laaltetti jiruuf jireenyi uummata Oromoo maal fakkaata baadiyyaa keessatti? Akkuma televezyiiniin Itoophiyaa jedhu kana Itoophiyaa guddatteettu jobba misoomtedha. Akkuma televezyiiniin Oromiyaa jedhus qonnaan bulaa Oromoo miliyoona ta'ee jireenyi fooyya'eedha inni dhugaansaa. Waan tokko jijjiirama qabaa gara oliitti gara fooyya'inaatti akkaataa agarteetti. Oromoon amma miliyoonera ta'aa jedhanii odeessaa jiru. Oromiyaan televezyiinii Oromiyaatiif Itoophiyaa odeessitu garaagaraa. Oromoon ittuu hiyyoomaa jira. Gara hiyyuu deemaa jira. Oromoon ittuu rakkate hiyyoome baadiyyaa yoo laalte nami koo waa harkaa qaqqabu warruma kunoo mootummaa kana jala fiigu warra mootummaa kana hatu malee sulleen warruma magaalaa galanii warra kunoo lafa bunaafa jedhanii lafa bunaa fakkeenya amma lafa godina Gujii kana keessatti lafa bunaa jedhanii bosona uumamaa jedhanii bosona uumamaa mancaasanii buna dhaabanii miliyoonerootaaf lafa kennan isaan immoo maawwalirraa fayyadamu jira. Akkuma seera wanni kana kapitaalismii kana beektaa uummanni bal'aan rakkoo hiyyuu keessa jira. Namoonni saamtonni immoo warri gurguramanii jiran warri garaa isaaniitiin jiraatan badhaadhan waan ta'eef uummanni rakkoof gadadoo guddaa keessa jira. Rakkoo gadadoo uummanni keessa jiru kun uummata kana gongumaa jira mootummaa irratti. Nami mootummaa irratti hin qumin jiru. Nami mootummaa kana filate.
gosaan hoggaa keessu gaazexeessitoota afaan Oromoo televezyiinii fi reediyoo Oromiyaa keessa dalagan gosa lamatti kan qoodanatti fakkaata dura wayita haasoftu kanneen ogummaa qulqulluu jechuu barbaadan kanneen oromummaa of keessaa qaban jiru gariin immoo Oromoos ta'anii yookaan immoo halagaadhaa dhiiga biraarraa dhalatanii afaan Oromoo kan beekan kan farra oromummaa fi farra dhugaa dalagan jiru jettee bakka lamatti qoodde akkasitti nu badde mee warra garee lammaffaa jiran keessaa kan qalbii keessi hateeru yookaan hojii gadhee uummata Oromoo irratti dhugaa dhoksuu irratti dalaganiiru kan jettu namoota fakkeenyatti kaaftu jira. Fakkeenya hooggansuma achirraa ka'ee Masfiin Darajjee kan jedhamu hoogganaa dhaabbata sanii ture ammallee dhiyeenya kana aangoorraa buusaniiru. Namni kun ilmaan Oromoo irra nama duulee ilmaan Oromoo achi keessaa yaasaa ka ture. Maal nuun jedhee akka qoosaa yeroo tokko isin dhaloota rakkoo qabu. Ammoo afaan isaa beekadhu qofa afaan isaa damma fakkaatee sitti haasawaa sitti kolfa garaa isaatti summii sii kaa duuba deebi'ee summii sii waraana afaan isaatiin si kolfa. Isin hojjettuu garuu dhaloota rakkoo qabu. Bara si haayiskuulii turtani karra mootummaa meeqa mancaastaniirtu yoonaa foddaa caccabsitaniirtu. Haayiskuuliin balaafamoo yuunivarsiitiin balaafamoo asillee hojiin keessa rakkoo qabaa. Oromoodhaan dhiigaan. Oromoo miti. Warra garee wayii uumee warra Oromoo kana fixuu waan akkasii keessa jira jedhamee odeeffamaa akkasii dhaga'ee abbaa isaallee ni gaafa wayyaaneen biyya galtu garaa Wallaggaatiin gaafa wayyaaneen dhuftu sangaa qadee simatee jedhan wayyaaneen. Galata san wayyaaneen fuutee afaan Oromoo reediyoo faanaa irra galchite afaan Oromoo hoogganaa afaan Oromoo godhani. Achuma Oromiyaa reediyoo fi televezyiiniin kun banamee jennaani achuma achi fuudhame beektaa wanni galata galchanii lafa fakkaatanii achuma fidanii hoogganaa ta'anii hoogganaa goonaani ilmaan Amaaraa ijaaree ilmaan Oromoo immoo diigee kaan ari'ee kaan immoo mana kitaabaatti naqee kaan mana kutaa meeshaatti naqee kaan mana kasseetti mana arkabiitti naqee. Warra kamidha warra akkasii ari'aman kun warra maal qabaatan yoo maal ta'anidha? Warra Oromoo qulqulluu ta'anii aantummaa uummataa qaban warra gaaffii dhiyeessan warra dubbii walgahii irra dhiyeessan warra leenjisaa dhiyeessan irratti yaada sirrii kaasan yaadni kun yaadaan nu dura dhaabattan ilaalcha abaa'oo qabdan ilaalcha diinaa qabdan seelii diinaatti mana kana keessa jira. Doonii jalaa uraa qabu qabannee bishaarran deemnu balaa waan ta'e guyyaa meeqa nu dhaadatan guyyaa meeqa nu qoratan. Koree giddu gala Oppiidootti maan jedhaa dhiyeessanii hojjettoota dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa Shaabiyaa Abaa'oo wajjin hidhata qabna jennee shakkine kan poolisii kennan kan dhaabbata kennan shakkine waajjira san keessaa qulqulleessineerraa jedhanii riippoortii dhiyeessan. Nama bakka afurii qooda nama achi keessa hojjetu hojjetaa mana sana Oromoo makaa qabu jira. Amaarri afaan Oromoo dubbattu jira. Amaarri afaan Oromoo beekne jira. Yookiin sabni biraa Tigreenne kan afaan Oromoo beekne jira. Oromoon qulqulluun jira sagalee kan hin qabu. Inni afaan Oromoo beekne moo maal dalaguuf achi ta'a? Inni afaan Oromoo beekne hojii teknikaa kan afaan hojjeta. Fakkeenyaaf yoo kutaa afaan Amaaraa ilaalle jechuudha reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa irraa keessattuu televezyiinii Oromiyaa irraa warra oduu isaa ta'u sagantaa Amaarinyaa warra dhiyeessan maqaa isaaniillee olaalte maqaa Amaarinyaa isaa gara Gondoriiftii fi Goojjamitti ba'uudha maqaan isaanii. Kana namni Amaarinyaa danda'u dhalootaan akkas ta'e jedhaniitu qacaru moo akkamitti namoota akkasii argatan isaan? Dubbiin qacarrii manni sunillee dubbii keessaa qabdi. Haalli isaan dubartii ittiin qacaranullee haala biraati. Masfiiniin suni waan Amaara jaarataa waan ture waan ta'eef warruma isaa achi galfate waan ta'eef maqaan ilaaltee kun si ajaa'ibette. Akka ati ibsitutti gabaabsine akka Itoophiyaatti yookaan akka Oromiyaatti gaazexessaa fi hojiin gaazexessummaa akkamitti ibsita ta'uu ibsisiin jedhanii. Abboo gabaasee jecha lamaan siisu. Tole Daani'el gaaffii kanaaf deebii isaa nu tursi torbee itti deebita.
Qophiin keenya akkatti fufetti jira. Haa ta'uuti qophii xumuraarra geenyeerra. Qophii addaa. Qophii kanaan immoo yaadaan biyya Ingilizii isin geessine Oromoonni magaalaa Londonii fi naannoo ishee jiraatan dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa abbaa irreeti. Mootummaan Itoophiyaa goolessituudha. Ingiliziin mootummaa nama ajjeesuu hin gargaarinii jedhanii kan isaan hiriira bahan sana irratti kan xiyyeeffatu isinii dhiyeessina. Namoota adda addaas achirraa dubbisneerra. Kunooti. Hiriira kana maaliif baatanii barsiisa? Biyyatti ilmaan Oromoo uummata Oromoo karaa nagaadhaan mirga isaanii gaafachaa jiranii fi buqqisuu uummata Oromoo naannoo Finfinnee mormuudhaan kan bahaa jiran sana deeggaruuf sagalee isaanii dhageessisuufidha. Hiriira kana baanee jirra har'a. Eessatti baatanii amma? Hiriira kana kan baane biyya UK magaalaa London bakka BBC fi achirraa immoo kaaneetii gara paarlamentii biyya Ingiliziitti deemaa jirra yeroo ammaa. Eenyutti qopheesse hiriira kana? Hiriira kana kan qopheesse koominiitii Oromoo biyya Ingiliziidha. Amma qaama mootummaa kan isinii dubbisuuf sagantaan isinii qabameeru jira? BBC fuuldura dhaqneeti bakka broadcast godhanitti dhaqneeti BBC'n maaliif sagalee Oromoo dhoksuu barbaada, maaliif nu dhaggeeffatu, maaliif Oromoo hin dhaggeeffatu jennee fuuldura sanatti wacaa turre. Sana booda warri gaazexeessitoota gaafatamnoota Afrikaa gabbahanii wanta nuti jedhu namoota gaggaafatanii waraabanii jiru. Isin hin dubbifne garuu deebii ifaa isinii kennine warri BBC maaliif hagama yoonaa waa'ee dhimma Oromoo hin dabarsine? Nuun deebisne deebiin biyya kanatti yeroo baay'ee barreeffamaanidha. Kan xalaa ergame sanatti deebisu malee yeroo hiriirri bahamu gabbayee namni dubbisu akka biyya kanaatti akkasidha. Qaamaan garuu dhimma keessan xalaadhaan kennattaniittu gaaffii keessan komeerraa qabdan? Eeyyee xalaadhaan galfannee jirra, deebii eeggachaa jirra sanaaf. Achi immoo gara caffeetti deemtu maal gootu gara paarlaamaa Ingiliziitti? Achitti immoo dhaqneetti piraayim ministeerii waajjira isaa fuuldura immoo dhaabbannee mirga Oromoo dhiitamaa jiru kana jallisanii ilaaliinaa gargaarsa fuutanii kennitanii uummatatti ajjeesistan kana irraa dhaabaa. Dimokiraasiin hin jiru, uummanni Oromoo yeroo ammaa lola keessa jira. Uummanni yeroo ammaa qawwee afaan qawweetiin bulchamaa jira. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhaa jennee iyyachuuf achi deemaa jira. Sagantaan isinii qabameera namni qondaalli isin dubbisu jira laata moo barreeffama galfattu? Barreeffama galfanna deebiidha nuu kennu sanaaf. Tole mee nama biraatti naa kennaa moo barsiisa? Kunoo Tashaanii dubbisa. Ayyee. Maa akkam ture hiriira irraa obbo Tashaalee? Waa'eedhuma ilmaan Oromoo ajjeefamuu, hidhamuu akkasumas reebamuu toorchamsi ta'uu isaanii kana mormina jedhetti Oromoon baheera. BBC irraatti deebi'aa jirra. BBC irraa gara paarlamentii squareetti deemaa jira. Hiriirri kun itti fufuu jira fakkaata. London keessatti walakkaa saala wal fakkaatuun international mitii tokkotu jiraata. Sanatti argamnee rakkoo uummata Oromoo dhageessifnaa murannoo jedhu qaba fakkaata uummanni Oromoo biyya kana jiraatu kanatu jira. Kunis qaamuma mormii gidiraa uummata Oromoo dhagaa jiru kana ilaalchisee godhamaa jiru addunyaa irratti itti fufiinsaatti kana fakkaata. Hiriirri har'a baatan kun kanuma magaalaa Finfinnee mormuudha moo amma hidhaan ajjeechaan yeroodhaa yerootti dabalaa jira? Amma har'afaa barataan tokko namni tokko maleedhaatti du'eera. Nimoonaa Xilawuun kan jedhamu Harammayaa fi Amboo fi Anfillootis namoonni du'aa jiru hiriira sanaa wal qabatee jechuudha. Qeerroon kan ba'an kana kanas saaxiluutti yookaan mootummaatti himachuufaaf dabalata hiriirri keessan har'aa kun immoo waa'ee magaalaa Finfinnee qofa Obbo Tashaale? Magaalaa Finfinnee kun itti qabatadha malee waa'ee cunqursaa ajjeechaa gidiraan uummata Oromoo irra ga'u waggaa 23 har'a erga mootummaan EPRDF aangoo qabatee kan itti fufee jirudha.
akkuma rakkoonni waa'ee Finfinnee kun qaamuma rakkoo isa waggaa dheeraaf ture ta'e kana mormiin keenyas haaluma sanaan kan itti fufee jirudha malee isa waa'ee Finfinnee qofaa miti. Waa'ee Finfinnee bal'isuu fi sanatti hirkatee mirgi Oromoo dhiibamuunsaa isuma rakkoo itti fufee dhufedha malee qofa isaatti kan dhaabbatee balaleeffatamuu qabu miti. Dhuguma rakkoon kun balaleeffatamuu qaba. Oromoonis akkasumatti hubatanii as jirus garuu rakkoon Finfinnee kun babal'atee waa'ee gaaffii heera jechaan konstitushinii ofiin of bulchuu lafarraa buqqisuu fi kan kana fakkaatu wajjiniin walitti hidhatee kan jirudha jechuudha. Gaaffiin Oromoos bal'aadha. Inni isaas kan ta'e cunqursaan isaa bal'aa waan ta'eef gaaffiin Oromoo kan bal'achaa dhufee ijaa kanaaf waa'ee Finfinnee qofa otoo hin ta'in gaaffii mirgaa isa bal'aa Oromoon biyya abbaa isaarratti qabeenya biyya isaarratti ajajuu dadhabuu dadarbee ajjeefamuu hidhamuu reebamuu salphifamuu kanaaf kana fakkaatudha kan jiru kun dhaabbachuu qabaadha gaaffiin amma jiru. Ijaa kanaaf ati kaamte isa har'a namni ajjeefamu isa boruuf ajjeefamuu deemuu hundaan dabalateetti akka mormaa jiru. Amma akkuma beekamu mootummaan Ingilizii maallaqa gargaaruu irra darbee humna waraanaallee kan leenjisaa fi jiru keessattuu poolisii fa'aa isadha Itoophiyaadhaa fi hanga yoonaatti hiriira deddeebitanii baatan irraa gurra isinii ergisuu hubattaniittu mootummaa Ingilizii irraa dhageetti horaa jira Oromoon achitti hiriira babba'uun kun mootummaa biratti. Guyyaa guyyaa itti deebi'uudhaan hojiin hojjetamaa jiru bu'aa hamma ta'e buusaa jiru. Gaaffii qabu. Bu'aa hamma ta'e buusaa jira. Bu'aa gaarii argataa jirra jennee amanna. Egaa wanti godhaa jirru hiriira kun ba'uu qofa otoo hin ta'in hiyyata nama namaan dhuunfaatti namni bakka bu'aa uummataa booroo isaa keessa yookiin immoo bakka itti jiraatu keessa hundumtuu akka iyyatu goone namni iyyataa jira deebii argataa jirra. Akka hawaasaattis xalayaa barreessinee gaafannee qaamaanis deddeebinee dubbisaa turre. Waan tokko jira ammas baasnee qabatamaa deebii akkasii arganneerra jechuun rakkisaadha. Isaanis dantaa mataa isaanii wajjiniin haala wal qabateen deemu dantaa mataa keessanii isa boruu isa egeree wajjiniin kan wal qabatee deemu hojjechuu barbaadu yoo ta'e har'a biyya sana keessatti mirga Oromoo irratti waan dhaqqabaa jiru kana tilmaama keessa galchuun sirrii jiraataan kanaatichi wanti isin godhaa jirtan hin fulla'uu China wajjin wal dorgomuun gatiin qabu dhugaaf haqaaf dhaabachuu qabdu kan jedhudha kan cimaa jirru kun deemsa keessa kan bu'aa buusu guyyaa tokkotti jijjiiramni fuudhiisuu danda'a garuu haa tokko jijjiiramaa jira bu'aan xixiqqaan argamaa jira. Oromoo ofiisaati kan bahee mootummaa sana ofirraa fonqolchuu qabu malee faranjiin haqa waan itti dubbanneef borga nama bahee mootummaa sanaan waa tokkotti mee haalli jijjiirama wanti jedhamu illuushinii akkasii hin qabnu. Mee gaafa 13 walgahiitu jira jedhanii Oromoonni achi jirtanitti qophaa'aa jirtudhani maa inni wanti suni maaltu ta'u maal gootu isin immoo? Gaafa 13 kana international summit tokko jira waa'ee dhuma mirga namaa irratti kan mari'atu sadarkaa mootummaa sirriitti kan jiran biyyoota hundarraa dhufu jedhamee eegama. Naannoo dhibbaa olitti kan lakkaa'aman piraayim ministeeronni hin jiraatu. Gaafa sana tokkoffaa gaaffii keenya wajjiniin waan walitti hidhatu waan ta'eef gaaffii isaan kaasaa jiran yookiin immoo waan isaan irratti mari'atan waa'ee mirga namaa waan ta'eef waa'ee mirga namaa isin galchee yoo ta'e waa'ee Oromoo lafarraa dhuguugamuu Itoophiyaa keessatti cunqursaan daangaa hin qabne Oromoo irratti uummata kaan irratti kan Ogaadeen dabalatee kan Sidaamaa dabalatee fi kan kana fakkaatan dabalatee giddaan uummata cunqurfamaa irratti qaqqabaa jiru. Otoo jiru callisoo sirra jiraatu Itoophiyaan rakkoo guddaa keessa jirti ammaan kana poolisiin piroofeshinaal hojiirraa dhaabbatee sirna waraanaati kan bulchaa jiru Itoophiyaa keessatti Oromoodhaani. Kiraayisii kana addunyaatti saaxiluu beeksisuu nurra jiraata. Egaa uummata ofii bira dhaabbachuun kan dhageessifachuu hin dandeenye asitti hawaasatti dhageessisuun addunyaatti dhageessisuun maas miidiyaa bakka sanatti argamutti dhageessisuun mootummaa sana saaxiluun dhoksaa mootummaa sana baasuun dhoksaa gidiraa dhoksaa ajjechaa dhoksaa torcherii dhoksaa jenosaayidii uummata keenya irra gahaa jiru baasuudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti qooda fudhachuudha kan ta'u uummanni kana UK kana
dhiyaatu kana dhabuuf kan jiru jechuudha. Gaafa kamii fi bakka kam yookaan teessoo kamittidha magaalaa kamittillee bota akka namni isin dhaga'ee dhufutti. Magaalaa Londonii Excel Meeting Center bakka jedhamu yeroo darbe GAT irratti 2009 fakkaata. Kanaan dura haala wal fakkaatuun itti argamne BBC irrattis maas miidiyaa adda addaatti darbaa ture. Carraan kun carraa isaa sana wajjiniin yookiin immoo sanaan olitti kan jirudha. Inni yeroo sanii GAT warra jedhamanii amma immoo sanaan olitti kan jirudha. Walgahii sadarkaa guddaatti warri UN kan argamanidha. International Organizations warra waa'ee mirga namaa nu galche jedhan hedduun hin argamu. Isaan fuulduratti waa'ee mirga keenyaa gaafachuuf yeroo itti dhiyaannudha. Carraa kanatti fayyadamuudhaan Oromoon hundi akkachitti argamu gaafannaan dhaamsa keenya akka nu dabarsan. Amma hiriira bahuu qofa moo galma keessa argamanii dhimma Oromoo kaasuun illee carraan jira laata walgahii sanarratti? Gaaffii gaariidha. Gaafa 10 irraa eegaleetti walgahiin jira. Walgahiin gaafa 10 irraa eegalee amma gaafa 12tti jiru uummataaf banaadha. Waa'ee dhuma mirga namaa irratti mari'ata. Waa'ee security irratti mari'ata. Biyya security ni jirra keessatti keessattuu dubartoonni mirgi isaanii maal fakkaata? Rakkoo maaliitu irra gahaa kan jedhudha. Itoophiyaa keessatti ammaan kana dubartootatu gudeedama. Dubartootatu ajjeefama. Ijoolleetu mana barnootaa keessaa qabamee ajjeefama. Kanaaf kana kan fakkaatudha kan liifleetii adda addaa qopheessinee facaasuu uummanni naannoo sanatti argamu akka beeku gochuudha. Kanarratti namni hundi beekumsaanis horiidhaan illee kan gargaaru kan liifleetii qopheessee nu erge ittisuuf qophii qabnaa kanarra jirra. Gaafa 12 eegalee 11 akkasitti deema. Gaafa 13 ministeerota argama. Egaa hiriirri guddaan gaafa sanaa hamma gaafa sanaatti walgahii jiru kanarratti immoo qaamaan argamnee dubartoonni keessattuu bal'ee irratti hojjetaa jiru waldaan dubartoota Oromoo UK. Egaa dhimmi kun dhimma hunda keenyaati. Dargaggoonnis akkasumatti argamu jennee yaadna. Beektonni Oromoo hundi achitti argamu jennee yaadna. Achitti argamanii walgahii jiru workshooppii jiru achi hundumtuu argame namni dandeettii isaatiin beekumsa isaatiin mootummaan sun uummatarra gidiraa geessaa jiru sirna gaaffiitiin sirna yaada dhiyeessuutiin akka dhiyeessuudha akka kaasaa jirru egaa milkii keenya duubarra kan laaludha jechuudha. Garuu kana fakkaata. Tole Obbo Shaalee milkii isin hawweera xaarii keessanii fi Aannan jedhama. ayyee adda annani akkamii hiriirri kan Londonii kun? Hiriirri baay'ee nama gammachiisa. Eh. Akka kanatti waliin taanee uummata keenya obboloottan keenya biyyaadhumaa jiran akka kanatti mootummaa biyya kanatti iyyachuudhaaf namootaan wal taanee hiriira nagaa baanee namoota wajjin geggeessaa jirra. Nama baay'eetu bahe? Nama baay'eetu bahe? Nama baay'eetu bahe dargaggoo guddaa xiqqaatu hin taane wal wajjin baanee geggeessaa jirra. Haamleen namootaa maal fakkaata? Haamileen namootaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariitti geggeeffamaa jira. Tole egaa guyyaa gaarii isin hawweera. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government is a killer. UK not support financing aiding a dictator. UK not supporting financing. Tenho uma numa titenha